Bakka jirtan maratti nageenyi isin haa ga'u hordoftoota keenya. Kun oduu fi odeeffannoo torbaaniiti. Oduu fi odeeffannoo torbaan kanaatiin ammoo gocha suukanneessaa gareen fiinxaaleeyyii faannoodhaa lammiiwwan irratti raawwachaa jiran, ajjeechaa fi butamuu abbootii alangaa Oromiyaa, akkasumas ammoo daawwannaa jeneraalli Ameerikaadhaa Itoophiyaatti taasisee fi balaa ibiddaa gamoo Hoongi Koongirragee gabaabinaan isin dhageessisna. Oduu fi odeeffannoo torbaan kana isin biraan ga'uudhaaf kan isin wajjin jiru ammoo Anuudii Muusaati. Turtiin teessan hanga xumuratti miidiyaa harka keessanirraa Soof Umar miidiyaadhaa wajjin haa taatuun isiniin jedha. Gareen fiinxaaleeyyii faannoodhaa naannoo Amaaraa keessatti gocha suukanneessaa argaa dhageettii namaatitti hin tolle lammiiwwan irratti hojjechuu akkuma itti fufanitti jiranii gareen faannoodhaa kungaa ifatti ba'uudhaan lammiiwwan biyyattii irratti gocha suukanneessaa hojjechuu ka jalqaban amma ta'uu baatullee ammoo haleellaan dhiyeenya kana yookaan ammoo gochi dhiyeenya kana gareen faannoodhaa lammiiwwan biyyattii irratti hojjetan tokko gocha hedduu suukanneessaa ta'uudhaan xiyyeeffannoo miidiyaa argateeti jira. Gochi kunis ammoo gareen faannoodhaa keessaa murni mo'aa Tawaahidoo jee ifiyyaamu harka namaa dhagarra kaa'ee qottoodhaan yeroo muru ifatti mul'ateeti jira. Gareen faannoodhaa, gareen fiinxaaleeyyii faannoodhaa erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufu hordofee qeerroo Oromootti hinaafuudhaan kaayyoo tokkoon malee gurmaa'ee gocha shororkeessummaa irratti bobba'ee jiru bubbulee jiru yeroo ta'u guutummaa naannolee Itoophiyaa keessatti jechuun ni danda'ama. Haleellaa geessisuun balaa lammiiwwan irraan gahaa tureeti jira, gahaatis jira. Kana yeroo jennu naannoo Oromiyaa keessatti, naannoo Amaaraa keessatti fi naannoo Benishaangul Gumuz keessatti gareen fiinxaaleeyyii faannoodhaa kanneen gurmaa'anii haleellaa raawwatan balaa adda addaa yeroo garagaratti geessisaa turaniiti jiranii. Kana keessa akka fakkeenyatti kaasuudhaaf godina Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallaggaa Lixaa, Shawaa Bahaatii fi Shawaa Lixaa keessatti akkasumas ammoo godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti yeroo adda addaatti lo'anii seenuudhaan haleellaa suukanneessaa raawwachuun isaanii ni yaadatama. Kanaanis ammoo qabeenya nama hedduudhaa saamanii lubbuu namoota hedduutis baasuudhaan qeefii qabeenya isaaniitirraa lammiiwwan akka godaanan taasisaniiti jiran jechuudha. Gareen faannoodhaa kuni gareen fiinxaaleeyyii faannoodhaa kun ammoo kan gurmaa'e yeroo jijjiiramni biyyattii keessatti dhufaa turee fi yeroo qeerroon Oromoodhaa qabsoo finiinsuudhaan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni qabatamaan amma jiru kun akka dhufu godhetti ka gurmaan yeroo taatu gareen faannoodhaa kungaa kan hundeeffame naannoo Amaaraa addatti immoo naannoo Gondaritti yeroo ta'u erga hundeeffamee as ammoo gareen faannoo ifiyyaamu kun godinaalee naannolee Itoophiyaa garagaraa keessatti lo'ee seenuudhaan balaa geessiseeti jira. Addatti ammoo gareen faannoo jechuudhaan ifiyyaamu kun duula olaantummaa seeraa kabachiisuu raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay keessatti godhe irrattis humna raayyaa ittisa biyyaa duubarra deemuudhaan hirmaannaa achitti nin taasisee fi injeen balaa guddaa naannoo Tigraay keessatti yakka suukanneessaa lammiiwwan nagaa biyyattii irratti hojjeteeti jira. Qabeenyi hedduus saameeti jira. Yakkoota garagaraa dhala namaati irratti hojjetaa ture jira jechuudha naannoo Tigraay keessatti. Sanarras dabree naannoo Oromiyaa godinaalee garagaraa keessa lo'ee seenuudhaan lammiiwwan nagaa hedduu fixeeti jira. Qabeenya irraa buqqisee jira, qabeenya saameeti jira. Naannuma Amaaraa keessa immoo naannuma itti hundaa'an keessattis lammiiwwan nagaa obboleeyyan isaaniitirra balaa adda addaa gahanii ture jira. Godina addaa saba Oromoo Walloodhas achi seenuudhaan ammoo ajjeechaa adda addaa raawwachaa tureeti jira. Yeroo adda addaa itti gocha suukanneessaa dhala namaatitti hin tolles godinicha keessatti raawwachaa tureeti jira. Sabootaa fi sablammoota naannoo Amaaraa keessa jiraatan kanneen akka Agawuu fi Qimaantirrattis gareen hidhattoota faannoodhaa kungaa yakka adda addaa raawwateeti jira. Kana biras dabruudhaan naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal seenuudhaan Matakkal keessattis gocha adda addaa raawwachaa tureeti jira. Yakka adda addaatis raawwachaa tureeti jira. Kana bira dabree ammoo gareen faannoo ifiin jechuudhaan ifiyyaamu kun ammoo
gurmaa'uudhaan yakka saamichaa irratti kabobbee jiru yeroo ta'u guutummaa naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, naannoo Oromiyaatii fi naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti yakka adda addaa hin qabne yakka suukanneessa adda addaa hojjeteeti jira gaa'e. Mootummaanis ammoo garee kan hordofuudhaan yeroo ammaan tana tarkaanfii adda addaa irratti fudhachaa kan jiru yeroo ta'u gootichi raayyaan ittisa biyyaa ibsa guyyaa har'aan tana baasee jiruun godina Gojjaam keessatti tarkaanfii garee kanarratti fudhatee loojistikii jaraaf deemu ka garee hidhattoota faannoo janii fi yaamanii fi garee fiinxaaleeyyii shororkeessootaa kanaaf deemu hedduu to'annoo jala oolchuu meeshaalee hidhannoo adda addaa dabalatee loojistikii isaanii, koominikeeshinii isaanii, magganaanyaa isaan itti wal qunnaman hidhannoo meeshaa waraanaa gurguddaadhaa fi rasaas akkasumas ammoo boombii dabalatee meeshaalee garaagaraa to'achuu isaa raayyaan ittisa biyyaa ibsee ka jiru yeroo ta'u ibsi raayyaa ittisa biyyaa kun akka agarsiisutti ammoo loojistikiin garee hidhattoota faannoodhaatiif geeffamaa ture guutummaa naannoo Amaaraa keessatti bakka adda addaatti to'annaa jala oolaa ka jiru ta'uu ibsee ka jiru yeroo ta'u gareen hidhattoota faannoo jechuudhaan ivyaamu kun ammoo yakka biyyattii kana keessatti raawwataman duuba ka jiru yeroo ta'u akka biyyattiin tasgabbooyin akka Itoophiyaan gara nagaatti hin ceene garee taa'isaa jiruu fi garoo saboota sablammootaa fi ummatoota biyyattii irratti haleellaa yeroo adda addaatti gurmaa'ee yakka suukanneessaa raawwachaa jiru yeroo ta'u gareen kun qaama seeraa yookaan ammoo qaama olaantummaa seeraa kabachisiisuuf naannichatti bobbee jiruun guutumaan guututti dhabamsiifamaa ka jiru yeroo ta'u yeroo ammaan tanaa kanatti ammoo gareen goobee fi gareen akka malatti hidhatee yaaddoo nageenya biyyoolessaa ta'uudhaan maqaan isaa kaafamu gareen faannoo ifiin jechuudhaan ifiyyaamu kun maqaadhaaf garee uummata kiyyaafiin qabsaa jechuudhaan jaaramee ture yeroo ta'u erga jaaramee as ammoo yakka suukanneessaa fi seenaa abboonni isaanii kana dura saboota sablammootaa fi uummata Itoophiyaa irratti hojjetan irra deebi'ee hojjechuu malee gocha qabatamaa tokko kalafatti ilaa gammaa garee hin hojjetin yeroo ta'u gareen hidhattoota faannoodha akkuma waliigalattu garee fiinxaaleeyyii saboota sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaatirra balaa adda addaa geessisaa jiru. Balaa inni geessisaa jiru kan ammoo mootummaan qolachuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf naannichatti guutumaan guututti humni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa qaamni nageenya naannoo Amaaraa hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti bobbeetii jira jechuudha. Garee hidhattoota bosona jiraniin Wallagga Bahaa keessatti abbaan alangaa tokko kan ajjeefame yeroo ta'u abbootiin alangaa afur ammoo butamuudhaan haga ammatti achi buuteen isaanii dhabamteeti jirti. Akka ibsi biiroo waliigala abbaa alangaa Oromiyaa irraa ba'e agarsiisutti yoo ta'e abbootiin alangaa Oromiyaa lakkoofsaan namoota 5 ta'an hojiidhaaf osoo bobbarra jiranii osoo sochii godhaa jiranii hidhattoota bosona jiraniin butamanii ka jiran yeroo ta'u yeroo san ammoo abbaa alangaa tokko ajjeesanii ka jiran yeroo ta'u gareen hidhattootaa kun abbootii alangaa hafanii fi ammoo konkolaachisaa isaanii fudhachuudhaan haga ammatti achi buuteen isaanii dhabameeti jira jechuudha gaa'ii. Abbootiin alangaa Oromiyaadha qaama seeraa yeroo ta'u qaama haqa Oromiyaadha yeroo ta'an dhaaba siyaasaa kamirraa sochii paartiin siyaasaa yookaan ammoo dhaabbileen siyaasaa kamuu biyya tana keessatti godhanirraa qaama walabaati jechuudha. Qaama haqa biyyaa kanaaf hojjetu qaama tajaajila hawaasaa yeroo ta'u abbootiin alangaa Oromiyaadha kunis gaa xiinxalaa fi qorannoo labsiilee seeraatirra geggeessuudhaaf osoo godinaalee Oromiyaa garagaraa keessa socho'aa jiranii sochii godina Wallagga Bahaa keessatti taasisaa jiran aanaa Jimmaa Arjoo keessatti osoo sochii taasisaa jiranii humnoota hidhataniin qabamuu biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa beeksiseeti jira. Abbootiin alangaa Oromiyaa kan humnoota hidhattootaatiin butamuudhaa fi namni tokko ajjeefamuu hordofuudhaan ammoo waldaan abbootii alangaa Oromiyaadha ibsa baaseen abbootiin alangaa qaama haqaa Oromiyaadha kanneen uummataa dhaabbatanii fi kanneen paartilee siyaasaatii fi qaama siyaasaa kamirraa bilisaa waan ta'aniif saffisaan qaamni hidhattoota abbootii alangaa kana buti akka gallakkisu gaafateetii jira jechuudha. Haga ammaan tanaatitti gaa odeeffannoo qabnuun qaamni hidhattootaa ja'ame kun
namoota butee kana jechuunis ammoo abbootii alangaa Oromiyaadhaa butee kana ka gadi lakkisinii fi deebisaa gama isaatii kanneen yeroo ta'u guutuu Oromiyaa keessatti ammoo garee hidhattootaatiin waggoottan dabran kana keessa namni butamuudhaa fi qeefi qabeenya isaanii irraa nagaa dhabuudhaan buqqaafamuun akkasumas ammoo hojjettoonni mootummaadhaa hojii isaaniitiif osoo sochitti jiranii barsiisonni ogeeyyiin fayyaadhaa abbootiin alangaadhaa abbootiin seeraa qaamni tajaajila hawaasaa garagaraa osoo hojiidhaaf Oromiyaa keessa sossoo'u qaama hidhateen ukkaanfamuudhaan maallaqa gaafatamuun kana biras dabruudhaan ammoo achi buuteen isaanii dhabamsiifamuudhaa fi irra guddaan isaanii ammoo qaama hidhate kanaan fuudhamuudhaan maatiin isaanii maallaqa gaafatanii akka gallakkisan taasifamaa turuun ni yaadatama. Qaamni hidhatee bosona jiru kan mootummaan ABO Shanee jechuudhaan yaamuu fi kaisaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan ifiyaaman kun ammoo haga ammaan tanaatitti ajjeefamuu abbaa alangaa Oromiyaatii fi butamuu abbootii alangaa Oromiyaatiin wal qabatee deebisaa gama isaa kanneen yeroo ta'u ibsi biiroo waliigala abbootii alangaa Oromiyaatirraa ba'e akka agarsiisutti yoo ta'e ammoo abbootiin alangaa Oromiyaa kanneen butamanii garasitti yookaan ammoo achi buuteen isaanii dhabamee fi gama isaaniitti fudhataman yeroo ammaan tanaa kanatti nageenyi isaanii maalirra jira haalli isaan keessa jiran maal fakkaata kan jedhuun wal qabate odeeffannoo gahaa hin qabnu jechuudhaan ibsa miidiyaadhaaf kennanii jiran yeroo ta'u yeruma butan sanitti ammoo abbaa alangaa tokko ajjeesuu isaaniitis biiroon waliigala abbootii alangaa Oromiyaa ibseeti jira. Kanuma wal qabachuudhaan lammiiwwan gadda isaanii guutummaan haala abbootiin alangaa Oromiyaadhaa keessa jiran ilaalchisuudhaan yaaddoo fi shakkii isaanii gama sooshaal miidiyaatiin ibsachaa kan jiran yeroo ta'u waldaan abbootii alangaa Oromiyaatii fi biiroon abbootii alangaa Oromiyaatis ibsa gaddaa dhimma kanaan wal qabatee kennaniiti jiran jechuudha. Egaan waggoottan dabran kana keessa haalli waliigala nageenya Oromiyaadhaa yoo halaallu taate barataan barnoota isaa dadhabee manneen barumsaa hedduun sababa qabsoo hidhannoo Oromiyaa keessatti deemaa jirtuu fi sababa hidhattootaatiin manneen barnootaa hedduun cufameeti jira. Barsiisaan barsiisuu dadhabee mana galeeti jira. Daldalaan daldalachuu dadhabeeti jira. Qonnaan bulaan qotatuu dadhabeeti jira. Horsiisee bulaan horsiifatee buluu dadhabeeti jira. Hojjetaan mootummaa hojii tajaajila uummataa kennuuf bakka irraa bakkatti socho'ee uummata isaa, qonnaan bulaa isaa, hawaasa isaa, lammii isaa tajaajiluu dadhabeeti jira. Sababa kanaatiif waliin gahinsa fayyaati irratti guutuu Oromiyaa keessatti rakkoo mudatteeti jirti. Ogeeyyiin fayyaadhaa qixaan guutuu Oromiyaa keessa sosso'anii tajaajila uummataa kennuu hin dandeenye. Guutuun Oromiyaa namoonni isiniif qabsoo hin ajanii fi qabsoo hidhannootiin bosona keessa deemaniin danqameeti jira. Maqaadhaaf qabsaa'ota himatan garuu immoo akka uummanni Oromoodhaa dukkanarraa ifatti achi hin baane manneen barnootaa cufanii godhaa jiru. Jarri kun akka hawaasni tajaajila fayyaatis hin arganne dhaabbilee fayyaatitti gufuu ta'uudhaan godhaati jiran. Sochiin hidhattoonni Oromiyaa keessatti godhaa jiran guutumaan guututti hojii misoomaatitti, hojii nageenyaatitti akkasumas ammoo hojii fayyaatitti, hojii hawaasummaatii fi hojii daldalaatitti, hojii guddinaa fi dinagdeetitti sochii jiruu fi jireenya Oromiyaa keessatti deemaa jirutti gufuu guddaa ta'eeti jira. Kanas furuudhaaf mootummaan Oromiyaadhaa yeroo irraa gara yeroodhaatti qaama garagaraatiin kallattii garagaraatiin yeroo adda addaatti waamicha qaama hidhatee bosona keessa sossoo'u kanaaf taasisee kan jiru yeroo ta'u qaamni kun har'as ammoo akkuma halee isaa diduudhaan waamicha isaa dhiyaate hanga aduu guyyaarraan tanaa jechuunis ammoo hanga abbootii alangaa Oromiyaa tokko ajjeesanii kaan butatanii deemaniitti itti fufeeti jira. Kanas haa ta'u san qaamni abbootii alangaa Oromiyaadhaa butee fi abbaa alangaa Oromiyaa tokko ajjeese qaamni hidhatee bosona jiru kan mootummaan ABO Shanee jee yaamuu fi kan isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jaanii fi yaaman hatattamaan qaama butee isaan bira jiru akka gallakkisaniif biiroon waliigala abbootii alangaa Oromiyaadhaatii fi waldaan abbootii alangaa Oromiyaa waamicha dhiyeesseeti jira. Jeneraal Daagvin Anderson Itoophiyaa dhufuudhaan muummicha ministeera Itoophiyaatii fi Itamaajoor Shumii waliigala raayyaa ittisa biyyaatii wajjin marii geggeesseeti jira. Jeneraal Daagvin Anderson jechuun
ajaja waraana Ameerikaatitti koomaandii Afrikaadhaa yeroo ta'u Itoophiyaan biyya michuu Ameerikaadhaa yeroo dheeraa akka turte ragaa beekaa jiru yeroo ta'u Ameerikaan ammas imaamata Afrikaa irratti qabdu ilaalchisuudhaan Itoophiyaadhaa wajjin waahilummaa hojii yookaan michummaa isiidhaa gara fuula durattis bal'inaan itti fufti jedhee jiru yeroo ta'u keessaafuu ammoo sochii Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuudhaaf karaa nagaatiin taasisaa jirtu Ameerikaan harka dhibba kabira dhaabbatu ta'uu ifatti jeneraaltichi ibseeti jira. Jeneraaltichi kun marii muummicha ministeeraatii wajjin taasisan irratti akka jedhanitti yoo ta'e Ameerikaan dhimma nagaa gaanfa Afrikaatii fi tasgabbii gaanfa Afrikaati irratti dhimma shororkeessummaa ittisuudhaati irratti dhimma saamicha galaanarraa ittisuudhaati irratti fi dhimma huumaan tiraafikingii yookaan ammoo daddabarsa namoota karaa seeraan alaati irratti akkasumas ammoo dhimma shororkeessummaa guutummaa Afrikaa keessatti dhabamsiisuudhaa fi shororkeessitoota waraanuu irratti Itoophiyaadhaa wajjin kan hojjettu ta'uudhaa fi michuu isii haganamaa habara dhibbaa ol wajjin dabarsan Itoophiyaadhaa wajjin hariiroo cimaa daran uummachuudhaan kan itti fuftu ta'uu Jeneraal Dagvin Anderson himaniiti jiran. Ajaja waraana Ameerikaatitti koomaandii Afrikaadhaa kan ta'e Jeneraal Dagvin Anderson akka jedhanitti yoo ta'e marii Itaamaajoor Shumuu waliigala raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatii wajjin taasisan irrattis Ameerikaan Itoophiyaadhaa wajjin dhimmoota nageenyaa irratti, dhimma misoomaa irratti, dhimma barnootaa irratti fi dhimmoota garaagaraa irratti kan hojjettu ta'uudhaa fi gaafii hulaa galaanaa Itoophiyaan argachuu karaa nagaa fi nagaa qabeessa ta'een qofa milkeessuudhaaf imaluudha jirtu. Sanas ammoo akka galma ga'uuf Ameerikaan kabira dhaabbattu ta'uudhaa fi Itoophiyaan ammoo yoo hulaa galaanaa argatte, Itoophiyaan yoo buufata galaanaa argatte Ameerikaadhaa fi michoota Ameerikaadhaatiif dabreetis ammoo biyyoota Afrikaadhaatii fi warra lixaa maraaf gammachuu ta'uudhaa fi ajandaa Itoophiyaan akka hulaa galaanaa argattu cimsuudhaa deeggaruudhaa kanas ammoo cimsanii kan itti fufan ta'u jeneraaltichi himeeti jira jechuudha. Jeneraal Dagvin Anderson akka jedhanitti yoo ta'e Ameerikaan waa'ee isii ka yeroo dheeraa michuu isii ka bara dheeraadha. Tantaate Itoophiyaadhaa wajjin har'as taanaan borus akkuma kaleessaa cimtee hojjetti jedhaniiti jiran jechuudha. Oduu fi odeeffannoo teenya torbaan kanaa ta'e isinii qabanne irraa xumuraatiin ammoo balaa ibiddaa hamaa Hoongi Koongitti mudatee lakkoofsi namoota du'anii gara 100tti ol siqee jiru yeroo ta'u balaan ibiddaa hungaa seenaa warra Hoongi Koongi keessatti bara 17 booda yeroo jalqabaatiif irra deebiidhaan kan uumame jedhameeti jira. Balaan ibiddaa kun haga ammaatitti maalirraa akka ka'e poolisiin Hoongi Koongi qorachaa kan jiru yeroo ta'u balaan ibiddaa kun manneen waliin jireenya kondoominiyeemii 8 kan wal qabatanii jiran keessaa balaa ibiddaa hamaa akka tasaa gamoo kanarratti ka'e yeroo ta'u seenaa biyya warra Hoongi Koongi keessatti bara 17 balaa ibiddaa akkaan hamaa ta'e jedhameeti jira. Balaan ibiddaa kun akkuma uumameen namoonni 300tti siqan achi buuteen isaanii dhabamee jiru yeroo ta'u haga ammaan tanaatitti adda baafame ammoo namni 97 ol balaa ibiddaa hamaa Hoongi Koongitti mudate kanaan lubbuudhaan dabraniiti jiran jechuudha. Kanarraa kaafee ammoo namni 51 haala hedduu hamaadhaa fi haala hedduu yaachisaa keessa lubbuun isaanii jiraachuu poolisiin Hoongi Koongi ibseeti jira. Kutaan ittisa to'annoo fi balaa ibiddaa kan warra Hoongi Koongi akka jetti balaa ibiddaa Hoongi Koongi gamoo waliin jireenyaa kondoominiyeemii irratti mudate kana to'achuudhaaf guyyaa tokko guutuu kan itti fudhate yeroo ta'u balaa ibiddaa kana battaluma to'atetti ammoo sababa balaa ibiddaa kana adda baafachuudhaaf qorannaa olaanaadhaaf kan itti jiran ta'us kontiraaktaroota balaa ibiddaa kanaaf ka'umsa ta'an jee shakke poolisiin Hoongi Koongi to'annoo jala oolchuudhaan qorataa akka jiru ta'uu isaa ibseeti jira. Maatiin yookaan ammoo hawaasni gamoo san keessa jiraatan kan balaan ibiddaa kun irra ga'e yeroodhaaf mooraa qubsuma yeroo keessatti qubsiifamanii tajaajilamaa kan jiran yeroo ta'u manni waliin jireenyaa saffisaatis hawaasa muraasaaf ijaarame yeroo ammaan tana achitti qubsiifamaniiti jiran jechuudha. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa harka keessanirraa Soofumar miidiyaarraa oduu fi odeeffannoon torbaan kanaan isin biraan gahaa ture kanumaan raawwadheetiin jira. Oduu fi odeeffannoo kana isin biraan gahuun kan isin wajjin ture Anuu Diimusaati. Gama ogummaa kaameraatii fi editingiitiin ammoo Abdii Magarsaatiin na wajjin ture. Gama daayirektingiitiin Masarat Dhaabaatii torbee dhufu hanga oduu fi odeeffannoo biraatti wal agarrutti nagaatti.